Risaa Biizines Shoon eegalee jira. Akkuma beekamu Risaa Biizines Shoon daldala garaagaraa keessatti namoota hirmaatan bakka daldala isaaniitti argamuudhaan kan isin biraan ga'aa turedha. Guyyaa har'aa immoo egaa nama yeroo dheeraadhaaf hojii rifeensa dhiiraa sirreessuu keessatti hirmaate hojjechaa ittiin jireenya isaallee gaggeeffachaa jiru tokko waliin kan wal isin barsiisnu ta'a. Gara bakka hojii isaa deemuudhaan immoo turtii kan isa waliin goonu ta'a. Haga xumuraatti nu faana tura. Arra bakka hojii kee dhufnee irra qasee waliin dabarsuudhaaf baga nagaan dhuftan. Baga nagaan meeldee maqaa kee fi akkasumas daldala maalii keessatti illee akka hirmaattee jirtu gamanumaan daawwattoota keenya waliin wal bari. Maqaan koo Abraa Balataan jedhama. Hojjaa mana rifeensa hojjechaa jira. Hojjaa kan jalqabee illee xinnoo irra tureera. Isumaan jiraachaa jira. Ogummaa rifeensa sirreessuu kana keessa waggaa hammamiidhaaf kanatti turte? Waggaa 30 tureera. Hojjaa mana rifeensa maalinni hojjaan isaatti tola aartii ijaa ta'eefu rifeensa hojjechuutu qofa otoo hin taane nama faanas wal barattaa namoota gaarii gaarii faanas ooltaa. Egaan hojjaa lafa nigdee jedhamu kanatti nama adda ijaa dhufuuf nama baay'ee baratta. Nama keessa immoo namni gaariin jira, yaraan jira. Egaa situ fo'atee nama gaarii faanas ooluu danda'a. Kanaafuu lafti kun lafa namatti argatanidha. Hojii sana caalayyuu namadha. Namadha. Mee hojii kana keessa waggaa mana akkati turtu maaltu si godhe? Egaa namni nama ta'ee waggaa 30 dhiisi guyyaa tokkotti waa baay'ee qunnama. Waggaa 30 keessatti waa baay'ee na qunnameera. Tokko yeroodhaan walqabate waa baay'ee qunnama. Isa yeroo illee keessa darbinee as geenyeerra nama ta'uu keettu waa baay'ee qunnama. Kanaaf waa baay'ee arginee as geenye. Haa ta'u immoo isuma keessa darbinee as geenye ijoolleetti guddifanneerra. Galata Rabbi. Waggaan 30 jechuun waggaa hedduudha. Waggaa kana keessatti namni guddatee amma waggaa 30 illee nama ga'uu danda'udha. Maamiltoonni kun sibiratti hojjechuudhaaf kan isaan fedhii godhatan maalidha jettee yaadda? Maamila argachuudhaaf duraan dursitee hojjaa gaarii hojjechuu sirra jira. Ati atileetti hojjettu mi'a qulqulluu ta'uu sirra jira. Kanaaf gahuudhaaf maamila gaarii argachuudhaaf dura ganzaba otoo hin taane nama jaallachuu. Nama jaallachuu jechuun maal jechuudha? Mi'a qulqulluu namaa dhiyeessuu. Maaliif namni sun eenyummaa isaa sitti ganatisti wantoo dheetu sibirataa dhufee taa'ameti qulqulluun mi'a qulqulluu hojjechuu baatti namni sana maal godhaa jira ajjeessaa jirtaa jechaadha. Kanaafuu nama jaalladhu ganzaba miti. Nama booda wanti bira geessan kan qabdas namni jiraannan ganzabni jira. Namni jiraachuu baannaan ganzabni jira. Kanaafuu nama jaallachuudha. Isa booda dhufa namni jaalallee barbaada sana. Lafa namni jirutti hunduu jira. Lafa jaalallee jiru waaqayyoollee jira. Lafa waaqayyoo lafa jaalallee jiruufu lafa waaqayyoo jirutti immoo wanti hunduu jira. Kana yaada. Yaada bareedaa naa kaastee egaan abish jalqaba namni daldala tokkotti yeroo seenu ka'umsa hin qabaata. Ati namarraati moo maatiirraatidha jalqabbii waa'ee ogummaa rifeensa sirreessuun kun kan inni si ogummaa rifeensa nan jalqabuuf akka tasaa nama rifeensa nama kunuunsu jira. Akka tasaa achan oola ture. Inna laalu aartiin sanatti tole. Waan tokko hin jalqabdu akkuma tasaa jalqabdu itti mi'aa deema hojjaansa akkasumatti keessa turre malee akka tasaa malu rifeensa taa'aa oolu firri tokko jira mana rifeensa namni qabu achiin baradhe. Daldala keessatti yeroo hirmaattu egaa chaalenjoonni garaagaraa jiru. Bu'aa bahii hedduun kan nama mudatanii jiru. Sana akkamittiidha kanatti keessummeessaa turte? Namni jireenya isaa keessatti waa baay'ee isa qunnama bara. Lafa hojjaa qofa miti. Jireenyu hamaadha. Jireenyu keessatti waa baay'ee isa qunnama hojjaa dhiyeessiti. Hojjaan immoo waa baay'ee qaba.
Wabaa ija qabuufu aadaa tokko qabna uqqubeen jedhamu. Ishiidhaan keessa darbina. Malee namni jireenya keessatti wabaa isa ija qunnamuuf isumaan adda. Taaktikii tokko tokko humne keessa darbine malee wabaa isa qunnama. Lamisali anamma as gahuudhaaf waggaa 30 jechuun salphaa sitti hin fakkaate wabaa inni qunnamee keessa darbeetaa as ga'e. Bara jireenya kee keessatti gorsi na fayyadeera jettee yaaddu nama biraas immoo fayyaduu danda'a jettee kan yaaddu yoo jiraate gamanaan. Anna fayyadanii duraan dursee tokkoffaa nama kabaju lammuummoo lafa hojjaa koo nama dursanii ga'u isa booda maamilli kun na dhufe kabajuu jechuun yeroo hojjaa koo hojjaa gubbaa oolu isin baay'ee na fayyadeera. Baay'ee na fayyadeessaa tokkoffaan maaliif namni lafa hojjaa isaa kabajuu baannaan hin kabajamu. Of kabachiisuudhaaf lafa hojjaa keetti argamu qulqullooftee argamu. Qulqullaa'ee argamna namni tokko kabajamee hojjeta. Nama sin kabachiisaa ofiis kabajama. Sanan jedhaan. Sirriidha hojiirraan si eegaa dhiifama maamila keellee teessisaan jira. Kan biraan hojjetoota hojjetan illee argaan jira mana rifeensaa kana keessatti ati ofii keellee hin hojjetaa. Hojjetoota meeqadha of jalatti kanatti qacartee hojjechiisaa jirtu? Akkuma argitu kana hojjetoota 8 tokko qaba. Egaa hojjetoonni kun hammaadhaatiin gaafa qabe banee calqabe hammaadhaatiin afaanuma jiru maaliif lafa nagaa jaateef tokkoof wal kabanya lamummoo wal kabaju jecha tokkoffaadha wal hojjaatti. Wal kabaju malee guyyaa tokko yoo alfan ooluun baay'ee rakkisaadha. Ani na kabaja seen na kabaju kana wal fala jiraani. Ogummaa rifeensa sirreessuu kana barachaa jiranii gara hojiitti jijjiiruu yaadan akkasumas immoo ta'anii kan mana isaanii ta'anii yaadan gara kanatti seenuudhaa fi maal beekanii itti seenuu qabu jettee yaadda? Waa tokko sitti himamu. Namni tokko hojjaa tokko mana rifeensaa yoo jedhu eessa rifeensi maaliin calqabama maaliin dhuma an jedhu beeku sirra jira. Asiin na calqabu duwwaarra ka'a. Duwwaarra ka'e inni dhumu akkamittaan dhumu an jedhu. Inna duwwaasa maaliin kaa dhumni isaa maaliin fixan jedhu beekumsa jira maaliif lafa qa'uu qaba lafatti fixuu qaba. Maal jedhama namni tokko lafa qa'uu beekuu malee lafa buusin beekuu kana jetti himaa lamummoo rifeensa maamilli tokko inni dhufe gaafatu haa gaafatu maaliif barbaacha namni sana beekumsaadhaaf gaafachuu sirra jira. Iddoo kana maaliin muru iddoon kun maal siyaa ta'u iddoon kun maaliin dhumu hin jiru beekuu sirra jira. Gaaf sana walii gala namicha sana afaan fuula safaan hojjechuu sirra jira. Fuula salaaleef otoo akkas ta'e sirra bareeda. Okkana ta'e sirraan bareedu. Otoo akkati filatte sirra bareedu. Akka filattu immoo sirraan bareedu jedhee akka baalama tokkootti moobaayilisa tokko suuraa tokko qabate kun ilaali kun gaarii otoo akka ta'e akkasii ta'uu danda'a akkasii otoo fille akkasii otoo mudhee ibsee fi hojjete hojjaa gaarii hojjechuu danda'a. Akkanuma namichi jedheef namichi gara fuulduraatti muruuta sirra jiru. Sirra sirraan bareedu kun akkatti mootummaa murame baay'ee sirra bareeda. Akka yoo ta'e baay'ee bareeda jedhee namicha sana sammuu isaa geeddare gara namichi sun barbaadu otoo hin taane waan isarratti bareedu uumuu sirra jira. Kanaatiif kana beekuu sirra jira tokko hojjaa kana gubbaatti naannoo. Akka ammatti naa jette kanatti kan namni filatee dhufe ati immoo asitti waan kana sirraa bareeda jettee sirreessitee fi kan isa booddee lola sitti kaasifaa jira mudannoon akkasii. Amma ammaatti dhugaan sin jedhan. Waaw wiidhee bakuufsaayu. Indoo maal hamma dhaatti eessatti muratte inni naa bilbilan jiru. Hamma dhaatti utuun kana bareedaa dhakkatti wanni hamma dhaatti ani gara fuulduraatti fila gara duubatti fila ilaalcha ibsu. Maaliif nama tokko hojjaan kun aartiidha sin jedheedha. Fuula salaalte uumuu sirra jira. Kan hojjechuu baannaan akkanuma dugugdee gaafa argachuu qofa hojjetu ta'e bu'aan qabdu sin jedheedha. Nama jaalladhu duraan dursee sin jedhe kanaaf nama jaallatti namni akkatoo bareeda akkamitti hojjedhe bareeda. An jedhus beekuu sirra jira. Malee ati dhufteef gaafa argachuu qofa waan hojjetu taanaan bu'aan qabu. Hojjaa kana gubbaa yoon tumtu ansitti nama waggaa 30 sin jechuu kun maalinni ana waggaa 30 na baratu muratan jiru. Dhugaa rabbiin sin jedha amma waan miidhaa kanatti waan ibsu gotoon ta'an dhugaan sitti umuriin koo
halka dhibba keessa 50 ol waggaa 30 kuma 25 20 ol ammoo ta'e amma dhugaan sibiitu. Dargaggoonni hedduun gaama baratanii kanneen mana jiran jiru. Kanneen immoo hojii akkam keessa seenuudhaan yaadaa jiran jiru. Kan isaaniif miidhamsa akkamidha kan itti dhaamtu gama hojii irratti jechuudha. Ani dhaamsa akkamidha kan isaanii dabarsuu fi duraan utuun hojii yaade sammuu isaaniitti jaalalli hojjaa sammuu isaatti uumama osoo jira. Isarraa kennu tokko hojjetaa nama jaba hojjetaa wayaan ta'uu danda'u. Otoo ganzaba kajalanoo mana baane karaatti deebi'u. Hojja kajalanii oolan daandii baay'ee deemu. Jala naatifu namni tokko daandii kutuudhaaf sammuu isaatti jaalallee hojja uumamuu isa jira. Ani jaalallee hojjetu sammuu koo keessatti uumamuu baate ani saa 11 gizee kun waggaa magwaat saa 11 nan ka'a. Maaliif qophaa'ee mana kootti boojanaa jiru. Ani lafa hojjaa garamaan utuu namni nan dursi nan ga'a. Maaliif namoonni warra gara birootti seenan ejjan argatanii kulqaan gara birootti tajaajilamu sana jiru ganamaan galtee hojjaa kee ati qulqulloota eeguu sana jedha san booda maamila kee an barbaachisu wantoota geggeessu sana jedha kana baruudhaaf namni tokko duraan dursee hojjaa jaalachuu hojjaa gaafa jaalate bu'aan sasitti mee duraan dursee nama sin jedhe nama jaalachuu sana notoo nama jaalate bu'aan argatu namni tokko nama keessa jiru waan tundi sigale amma qarshii jaaladheef qarshiin gaara naa dhufu namni hojiraate naa dhufu miti duraan dursee nama jaalachuu nama kabaju nama kabaje nama sitti dhufa gaaf sana bu'aan bu'aa sana fidachuudhaaf hojjaa isa kabaje nama kabaje hojjee namtu hojjan argata lamummoo hojjaa hojjetu beekee hojjete nama argachuudhaaf ani hammaadhaatti akka bokkaatti na roobee miti nama ani inni barbaadu beekee gaafadhee hojjechuu ni duraan dursee namichi tun ufee taa'e miti. Edda taa'e booda maal gaafachuu jira maalti barbaachisa akkamsi tootaa akkam ta'ee gaarii jettee duraan dursitee yaadaan namicha sana walii namicha faana yaada walii galtee haan hojjettu beektu hojjaa calqabu namicha sana inni fittuuf waaw jedhee deemu sana jira ani kana hin jedhamu ibsaaf nama tokkoof hojjaa beekuu sana jira. Egaa yeroo baay'ee waa'een mana rifeensaa yookiin immoo warreen rifeensa sirreessanii kuni gama keenyaanis gama dubartootaanis illee waan murteessaadha. Harka nama tokko barree jennaan yoonni bakka jijjiirrate illee duukaa deemama jechuudha. Ati immoo muuxannoo waggaa 30 oliidha kan itti qabdu akkanatti himteetti namooti mana eessatti rifeensa keenya sirreeffannu jedhani mana isaanii ta'anii illee kan yaadaa jiran waan jiranii fi gamanumaan bakka argama keetii daawwattoota keenyatti malu. Namni tokko hamma mana geeddarsi faanu geeddaree deema. Waan hojjettu sana namichi sana waan lapheessa barbaadu hojjettee si faana maamilli keessa faanuma deema. Maamila keetii akkasiin jedhama hojjaa gaarii hojjennaan inni barbaadu hojjennaan yaada walii galtee wannonnaan hojjaa gaarii hojjette namni maamilli si faana deema. Dhugaadha akkas jette mana shamarrootaa illee gaarii lafa gaarii barbaade namni eessumattuu egaa rifeensa jechuun fuula jechuun immoo eenyummaa nama jechuu ija kanaafu waa gaarii ija barbaaduuf waa gaarii hojjenna namni tokko maamilli isa faanuma deema dhugaadha. Muruu fi walqixxeessuun adda rifeensa adda isa godhu muruun walqixxeessuun adda muruun waa baay'ee itti fayyadamtu walqixxeessu rifeensa muruu otoo hin taane walqixxeessuu ija barbaadu walqixxeessanii yaada inni barbaadu sana walqixxeessuu hojjette maamilli kee umurii isa hunda sifaanuma jiraata jecha. Ani argamu Awaash Lidata Awaash Baank Lidata gubbaan jira affaffaa gubbaa. Namni kamiyyuu yoo dhufe si argachuu danda'a. Namni kamiyyuu dhufe argachuu danda'a. Eessaa yoo dhufe argachuu danda'a maaliif Awaash Lidata gubbaatti kan beekame gamoo Awaash gubbaa affaffaa gubbaan jira. Kana booddee immoo gara kamitti guddisuudha gara kamitti hojii kana kaayyoon kee inni guddaan maalidha? Eessaan geessisuudha? Kaayyoon kun guddaan egaa marfi amma hojjaan isaa guddateera artiisa baay'ee guddataa jira. Egaa mana akkasitti mana guddaa barbaanne mana guddaatti hojja bal'aan hojjechuu yaada jira. Inni egaa amma rifeensa muruutoon taane waa baay'ee jimasaa jiru baay'ee jira. Waa garsaan ce'uu barbaada jira nama. Malee asitti kun rifeensa murtee shaampoo gootee skraabii godhuu qofa miti toona hojjaan baay'ee jira amma badhataa jira hojjaan isaa mee ala miidiyaa gubbaatti galtanii olaaltan waa baay'ee hojjetamaa jira amma isa garsaatti guddisuu yaada qaba.
Egaa Abrish yeroo kee waan laattee asitti bakka hojii keetti illee dhufee hojiin siiksisee dhiifaman sin jedha gamanumaanii yeroo bareedaa wajjin dabarsinee egaa dhaamsa gurguddaallee nu dhaamtee jirta. Galatoomi sin jechuun barbaada. Yeroo biraa immoo kana caalaa dameewwan garaagaraa bantee akka walitti deebinu abdii guddaan qaba. Galatoomaan sin jedhaanis. Egaa Risaa Biizines Shoon guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Torban immoo sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Hagasitti nagaan tura.